sirna gadaa keessatti sirna aadaa keessatti waan mootummaan amma mijeessan sinitti maa jira. Garas deemee sirna kakuutu jira, kakuu hamaatu jira, kakuu ulfaataatu jira. Daaraaf daakuutu dhiyaata, kasalatu dhiyaata, dhakaatu dhiyaata. Okay? Kakuun suni akka daaraa kanaa na haa godhu, kasala kana na haa godhu, dhakaa na haa godhu. Dahee yookiin dhalchee naan guddatin, gosti naan bahin. Qaayee koo bofti haa guutu ulfaataadha. Kana jettanii kakatamee sana booda abbichi eega kakatee booda kana waan kana hin raawwanne jedhee yoo kakate achitti xumuranii deemu jechaadha. Sana booda haala kanaan gargar bahu. Kan biraa immoo sirna jaarsummaatu jira. Jaarsummaan kunis namni miidhee jedhee himatee suni miidhee jira jedhamee kan himatame suni jaarsa ergata jechaadha. Jaarsa waammate. Kana warri godhuuf hin jiran naannoo Andu'aalam warri kana godhuuf hin jiru. Warri isaan marse warra shiraan xaxamee, warra dubbii nyaatanii, warra inni gaafa bahe waliin sirbuuf koonsartii hojjechuu jala shurshuranii waa'ee jireenya mucaaf nama yaadanii miti arginee jirra gaafa eebba albama isaa. Namni akka jirutti maallaqa fidatee otoo isaaf hin kennin kaan shiratti xaxanii akka mucaan maallaqa hin arganne godhanii zeeroo isa godhanii galchan. Sini galee so anis nan kakadhatis kakachuu qabda nageessinaan nan kakadha. Warra shakkitan hunda mana murtee sanatti geessamee akka kakatamu godhatamaa jechaadha. So inni ulfaataadha. Sanyiin naan margin biqilli maalii naan ta'in waan hamaadha waan baay'eetu jira. Sanatu gaggeeffamaa jechaadha. Sana yoo barbaadan sanas wallaalee miti. So waan akkasii sana barbaaduu caalaa barbaadanii masaratti tojjeese jechuu barbaadanii kadir martuu arrabsuu barbaadanii abbaa fedhan gombisuu abbaa fedhan arrabsiisuu abbaa fedhan sagalee fi shira wayii xaxanii kanuma xaxu malee akkamitti furmaata argataa Andu'aalamiif maaltu malaan jedhan. Andu'aalam baay'ee naman jaaladhu naman dinqisiifadhu yeroon OMN irratti hojjedhu bara haaraa bara 2008 moo sagannatti fakkaata yeroo OMN yeroo jalqabaatiif dhufee qophii ayyaanaa sirba barroo baranni keetii naa sirbeetti ture yeroo jalqabaatiif jechaadha. Kafalee fi Eelsaa Nugusee akkasumas immoo Salaalee Bahu Malee kan jedhu warra sanniin hojjesiisee jira. Walitti dhufeenya gaarii qabna gaafa dandees na gaafate yeroo kaanis wantoota tokko waan jirtu kun haalati jirtu kun sadarkaa irra jirtu kun sadarkaa baay'ee gaariidha ol kaatee jirta gadaan keetti tikfadhu. Okay waan inni waa'ee kee dhaga'u tokko naattiin tollee jenaan anamma bar dhiisee jira waa hundayyuu kilabiyyuu hojjetaa hin jiru albama koo irratti xiyyeeffadheen jira jedhee nama natti mee nama anaafinni akka obboleessa qoxosuutti walitti siqnu malee walitti dhufeenya addaallee nama qabnu miti. Yeroo tokko nama wayitiin walitti mufatanii araarseellee jira. Kana dhugaa hin haalamne. Isin garuu shira xaxxanii masaratii kana akkuma goone jettanii warri jala deemtan biizinasii keessan bilcheeffachuuf boru jala fiiguuf nuti akkasii godhe jechuuf warri jettan boolla liccisiistanii mucaa kisaarsitani malee waan gootaniif hin qabdan. Dhugaan nuti warra fuuldura bahee qananiin dhugaan qananii haa ba'u maal ta'e inni isaa qulqullaa warra jedhe kana wayya. Isini galee so warra faayidaatiin bitame warra waa xiqqoo akka waan inni jalatti darbu argachuuf muka waan isaan hin goone hin jirreef homaa gochuu hin dandeenyu. Diraamaan kun immoo diraamaan isin nama barbaadanii ebaluuta ajjeesaarra nama tokko baastan boru nama tokko baastan Andu'aalamiif furmaata hin ta'u. Andu'aalamiif furmaata hin ta'u sirna gadaa fi sirna aadaatti deebitanii sirna gadaatiin taa'anii dubbii kana fixu dhimma seeraatiin wal qabatoo jettan biyya sanitti wanni seeraan qabatamee seeraan dhumate takkalleen hin jiru. Dhugaa walitti himaa deemna. Kanaafuu akka reefu ati masiyaati jettetti maanguddoon biyyaa baatee odaa jala taa'anii murtii dhugaa haqa dhugaa nama badii qabu badii itti muranii fi akkasitti dhumatuu qaba malee amma dhimma dubartii jastisii fi maali ministeer dura gaatanii nama ajjeesurratti nama ajjeesa kanatti gaafatan. እዚህ ጋር ደግሞ አሲቲሞ አኒሞ ሲጋፋችሁን ፈዳ ሞቱማ ከና እቲያመኔ
ittiin bulaati jira laal argite warri biyya alaa jiranis ati akkas haa jettu malee warri amananii bilisa baasee jira sirriidha jedhanii warri fudhatanis hin jiran nuti ammoo bakka deeggarutti qabna bakka hin deeggarretti qabna mootummaan kun baay'ee hojjetaa jira waa'ee misoomaa hojjetaa jira wantoota sisirreesse baay'eetu jira hanqinni immoo naannoo mana murtii kana naannoo poolisii kana naannoo abbaa alangaa kana akka jiru ifatti dubbatee jira mootummaan kan ammoo yeroo tokkoon jijjiiruun hin danda'amu haqi dhabuu danda'a soba dhoksuu danda'u korraapshiniitiin dhoksuu danda'u sana as teenyee biyya keenya teenyee waan dhugaas jechaadha that's why irra deebi'amee akka ilaalamuuf kan gaafan so optionii adi sana fudhachuu dandeessa namoonni yaada gaaffii gaafatanus haa ta'u yaada dhiyeeffatan bakkatti walitti qabadhuuti bakkatti osoo deebisaa fi deemte erga jarri xumuratanii booda malee gidduudhaan deebisaa deemta taana amma bara Alex haala amma jedhu kanaani nuti amma teenyee callisnee amma mootummaas bakka bu'ee miti kanan sii deebisaa jiru akka nama amma hojii hojjetamu innan siin jedhe amma dhuunfaadhaan namoonni amma ziizoon gaafa yaada kaasu yaada isaa qabadhuuti akka gaaffiitti namni biraas yaada biraa kaasa taana walumatti qabdee osoo deebistee bakka tokkotti jechuuf gidduu gabaan nama raafuu baases nama sangaa baastes qixxee gooti gabaa qixxee wal lama godhaan malee baasarratti nama tokko miti waan nama tokko ani kanin itti balaaleffadhu yookiin rakkasa isaatti baasu utumayyuu waan kana jette walan qaban advantage for disadvantage ilaalla yakki masarat dalagdee moo gaarummaa masarat dalagdee wal qabsiifameetu ilaalama kanaaf akka jireenyaattis akka oromoottis minority rule majority rights isa jedhamu kana baramuu qabu utumayyuu jecha kana jettee wanti masarat oromoodhaa goote kun balancing godhaa jettee gaafa laaltu balancing godhu kanaaf yaa obboloota koo asirra jirtanis namni 490 ol azalaa dhaggeeffattanis budaan madaa keessa nama nyaatti rakkoo dhuunfaa keessan fiddanii addabaabaay irratti hin galinaa kabraa ammoo masaratirraa wantan dubbii ishii asirratti jibbaa jiru hiriyaa namni namaan baasu hiriyaa namni namaan filatu hiriyaa abbaadhuma filate wajjin jiraata aandoo alamii warri itti marsanii jiran nama akkanaati hin jedhin maaliifan jedhe ani nama jaalalaati na tuqnaan ani haala kana waan hin godhus waan hin dubbadhus hin beeku kanaaf faranjiin maal jetti good people are always sensitive jedha waa'ee dullumaan kaasina ani yeroo ramaa sadii adatoo as dhaabattee dulloomtee waggaa 40 teessuu ani kinoo meeqan herumee jechaadha so kana wanni jedhin dullatti namaan hin jedhina haati kee dullattiidha akkoo dullattii qabda haati kiyyallee amma ani so dullumti yoo akkas jettee umriin ani ga'e kanarra otoo hin gahin hafi karaattiin siin jedha yeroo hunda eebbi kun isin haa ga'ula warri umriitiin nama rabsitan umriin geettiidha umrii nama kenneefitu as gaha argite dhala argatee jireenyatti jiraatee ofirra darbee sabaaf godhee ollaa gargaaree maatiif ta'ee jiraachuun ulfinadha kabajadha umrii dheeraa jiraachuun maali dargaggeessa meeqatu karaatti hafa miti balaa konkolaataatiin du'a miti dhibeetiin du'a miti balaa tasaan darba miti wal galaafatee karaatti hafuun jira miti kenna dargaggeettiin akka wanni kun otoo hin beekamin Wokirraa hisaari hakkuftuu namni kana raawwatu hafte miti umriin geettiidha waaqatu namaa kenna rabbi akka umrii kee naa kennu jedha kadhadhaa malee arrabsuun godhina dhiisaa kun ani amma abbaa gadaa goobana hoolaatti faan bilbile ka'ee oromummaa kana isinii deebisuun barbaadaan jedheen har'a somaalee ta'uun barbaadaan jedheen maaliif oromoon ani beeku oromoo akkasii miti oromoo angafa kabaju oromoo dubartii kabaju oromoo nama bultii qabu jaarsa namaa nama jalaan fudhanne haadha warraa namaa nama jalaan fudhanne hin beek oromoon ammaa kun wallaallee oromoo ajjeesee situ ajjeese namaan jedhu oromoo balleessee situ balleesse namaan jedhu oromoo ofii dabee situ dabse namaan jedhu kana hin barbaadu jennaan lakkii aariidhaan akkas hin jedhini sabuma keessi wayyaa akkamitti akka qajeelchuun irratti hojjennaan aan jedhe nama Somaalee ta'ullee barbaadeen an Somaalee ta'uun barbaada akka guddifachaatti sirni Somaalee keessa jiru maal fakkaataa yaa aslii naa barbaadeen jedheen aslii jedhamti adeemsa kanarra jira oromummaa kiyya tokkoffaa oromoos miti naan jettanii jirtanii haati ishee Goojjaamidha jettanii jirtanii ani oromoos miti amaaras miti ani Somaaleedha akkasitti beekadha
Kanaaf homaan irraan qabdanii waa'ee Oromoo sin tuqu, waa'ee Oromummaa sin tuqu, akka Itoophiyaawwiitti immoo jiraachuu nan danda'a biyya kana keessatti jechaadha. So hagas deemuu nan danda'ani. Baay'ee in jaaladhu tuqamuun lafaa kaatanii na tuxxanii. Ani garaa qulqulluutiin, sammuu qulqulluutiin waan natti fakkaate hojjedhee guyyaa tokko qofa dhugaa dubbadhee jiraachuun barbaadu argitanii. So gaafa na tuxxanii ammoo yoo na arrabsitan isiniin deebisa, isiniin obsu. Because ani sana keessa hin jiru kaa. Maaf akkasnaan jedhaan deemaa jechaadha. So fageenyarraan dhukaastanii fageenyarraan isinii deebisa. Otoo wal bira geenye akkaataatti wal amansiisnutu jiraata. Kanaaf sababa kanaan arrabni sun amma namoonni guddaan dhagaanii jiranii bakka gurguddaa warri jiran warri biyya bulchan masarat maal taate warri naan jedhan jiran. Yeroo sanatti wanti sun dubartiin akkamitti ani fakkeenyaaf an dubartiidhaan yoo abbaa warraa hin qabaatin dubartii dhiira haadha warraa qabu akkamiin approach godha. An akkasittiin guddanneen. Akkamittiin otoo tokko wajjin jiru kan biraa wajjin hin ta'u. Kun hin ta'u, kun dhaabachuu qaba, kun wal barsiisuu qabna. Macaafa qulqulluu keenya irratti baay'ee dhorkaan. Kanarraa ka'uutiin yeroo baay'ee waa'ee kanarratti waan narra gaheen irraa illee ka'uutiin baay'ee morma, baay'ee barreessaa jechaadha. So even namoonni natti ergan jiran rakkoo isaanii waan akkasii akkas ta'ee jira, waan akkasiin irratti raawwatanii jiran warri jedhan warrin keessaan fixee fi sirreessee jira. Okay? So kanarraa ka'uutiin wanti kun uumameeti jira garuu ammoo hinaaffaatiin kaatanii mee anuus fuuldura bahee mee dubartii Oromoo keessaayyuu sooshaal miidiyaa irratti haa ta'u barreessees haa ta'u dubbadhees haa ta'u mee siin fuulduraan jiraayyuu akkamitti balleessina jettanii yaadina warra shiraan gurmaahan immoo rabbis hin diigaa isaanis hin diigaman walii siin galan maaliif rileeshnshiippiin yookiin walitti dhufeenyi shira wayitiif dhufe yeroo wayii shirichi yoo goolii isaanii gahee fi yoo dhimma isaanii kaayyoo isaanii fixatan isaan walii galaniin hojiif miti kaa duruma akkaataa walitti dhufeenya isaanii sun isaan rabbiif dhiisna arginees jira waan baay'ees dhageenyees jirra jecha warra karaa namatti cufan warra hojii akkaatiin hojjenne si godhan warra siistama keessaa baasna jedhanii sitti kaan rabbumaa fi guyyaadhumaa eegdaa jechaadha. Kaan ammoo kallattiitti warra namatti dhufee akkaataatti ofirraa deebisan immoo nin beeka. Kana siniin jechuun barbaade dhimmi qananiitiin wal qabatee deemu arraan baannaa qobboo waan waliif fakkaanne gurraachaaf adii walitti fiddanii walitti laaqxanii wanti gootan fashalaa'ee jira soba ta'ee jira sagalee ammas irra deebisnee sin dhageessinaa murtiin qopheessuu danda'a ililli kan jedhes jira qananii kanas jedhes jira waa'ee jira kanaati okay fashalaa'ee jira kan biraa yaalaa bakka biraattis namoota arrabs walitti qindeessanii hin godhina sun dogongora akkuma isin asirraa afaan keessan kiiloomeetira meeqa dheeratu yoo na tuqxan anis isin hin dhiisu. Okay? Kanadha. Naftalcha. Amma wanti dubbachuudhaaf ta'aa jirru dhugaadha. Dhugaa waa'ee sagalee saniitirraa waan beenu dubbachuudhaaf ture kan asitti walgee dabaasuu barbaadu. Kun qindaa'anii kun guruppiidhaan maal godhaniitti dhufanii waan jiru dhagaa turta yoo ta'e Aljazeera. Yoo maqaa ergamee fi eenyu akka erge abbaan ji'aaf bara isaatii wajjin miseenjara irratti kan ergame waan ta'eef al tokko silaan banee isin garsee maal isinitti fakkaata? Banteelee nutti agarsiisa ammoo jalqaba kan baase Kiyaarii eessatti qindaa'e yoo jettan immoo Finfinneetu qindeesse eenyutu qindeesse yoo jettan immoo isinitti munan danda'a maqaa namaa waan. November. Yeah, November 16, 2023. Eenyu jaallalli kun maqaan isaa? Ililli Fikruu. Sagaleen? Tattamarree. Arguu jirtanii mi? Bro, it's clear. Dhiisi kun dhugaa rabbii kun waan ifa galeessa murtii. Laala qofaa miti. Qoy. Ilaali. Maal jara kuni? Baay'ee nama rakkistuudha. Ammallee narraa citteetti garuu akkuma beektuuf jedheeni. Sagalee ergitee kana jetti baay'ee zawwee. Agartee miti yoomirraa akkamitti kanatti argame murtii ati sana agarsiisuu dandeessaa baay'ee zawwee dubartiin kun lammata na miidhaa jirti jechaadha isinillee akkanaa beektaniif.
ililli jechuun eenyu yoo jettanii nama kana kun olaala yaa ni beektu waan ta'eef ansaa fi gamas qabiin hin barbaachisu haganuma himuufanii wal qaba malee deemuun yaa warra as jalatti jiran laayikii ishee yoo tutte immoo eenyu ifa akka ergite immoo beekuu dandeessa as keessattis waan baay'ee sana keessa baafachuu hin dandeessanii garuu haayidii gootee jirti yoo fireendii akka waan nuti qindeessineer haasaati turanii lakkii dhuguma jirtuu fi sagaleen kun yoo akka finfinneetti qindaa'ee eenyu akka qindeessees nan beeka garuu dubbachuu hin barbaadu waan ta'eef jalqaba kan baase immoo kiyaarii haala sanaan wal harkaa fuudhanii sana dura Masi yeroo tokko maammi godhiifama sana duran dhagee ati qananii wajjin waan haasofte qabdaa jedhee namni wayii dhagee yeroo wal harkaa fuudhan finfinnee kanatti kilabii yaanni kootti haasaa turan achi haasofnaan qabdannaan lakkii ani waliin haasa'ee hin beeku waan isheetti himteetu jira jennaan lakkii ani haasa'ee hin beeku jedheen jira itti qophaa'aa turan maaliif jalqabumarraa kaabachaan ture miire bakka sagalee ishee kana qindeeffannadhanii niitiin kun namoota baay'eetti ergitee jirti akkuma isiniin jedhe laaluu dandeessu warreen itti dhufeenya hiriyummaa gara feesbuukiitiin qabanillee jala laala wanni godha garuu loog gootee jirti piroofaayilii ishee tiktaakii ishees immoo piraayiveet gootee jirti baay'ee dubartii baay'ee hamtuudha kanaan jechaanii ture namni sitti mee jaarsis taa'ee waan kana haqii ishee wajjiniini isa wajjiniin haasa'in gaafa jedhaniin mee naa ergi waan biloog goote natti agarsiisi jennaan erguu didde si galee dhiise jetti hin gootu kaleessa even ka'ii bahiiti waan kana ana wajjin waan ture jedhiiti viidiyoo hojjedhu jedhanii naa horfaan yoo jiraate as jala naa horoo jiraate naa horiin tolee sa'aatii 2 boodaa jette sa'aatii 2tti singoone 3tti singoone 4tti singoone eegaa Masi moderator si kenneera nama galchuu barbaadu jiraatu. Sa'aatii sana guutuu teessee hanga sa'a 7 eegee erga sanitti bilbilanii sanuu dubbachuun barbaanne si galee. Kana mara nagootee sagaleen kun akka qindaa'uuf namoota na jibban namoota naannoo koo jiran akkas naan jettee sagalee akkuma beektuuf akkuma beektuuf maal barbaachise already adda baanee jirra jireenya keenya gaggeeffachaa jirra dhiisnee ni jirra maal nu gooti maal fayyadaa namni seen because isheenis ammas dhimma narraa qabdi jechaadha isinis akka beektanii fi ani garuu isheef dhiisee jira namni ilmi namaa hin dogongora waan ta'eef waan na gooteef garuu isheen baatee uummata fuulduratti haasaa goote kanaaf waan goote kanaaf yakka ajjeechaatiin akka hin shakkamuuf sagalee kana dabarsuu isheetiif seeraanis hin gaafachiisa ammoo otoo angaratti aanutti hin darbin dhiifama paablikii baatee karaa keessaniinis haa ta'u karaa sagaleetiin akka dabarsitu asumaan gaafachuun barbaadaa jechaadha siifaniif carraa kennuun barbaada. Siifaniin dura Maarqoostu jira. Wanti jechuu barbaadu gabaabsee jechuudha. Ni xiqqoo shiroo wayiin naqee bilcheeffadha. Gabaabsee wanti jechuu barbaadu obboleewwan koomintii jala jiran ofiis ta'ee masiidhaaf jechuudha. Akka ilma Oromoo tokkootti akka nama sirraa xiqqaa tokkootti waddansiin jechuu barbaadu. Don't be nervous. Hanga dandeessuun ati nama guddaadha. Saba kanaaf akka shamaree tokkotti osoo hin taane waan dhiirri yartuun hin dalagne baay'ee hawaasa kanaaf gootee jirta. Leevilii kee beeki. Yeroo garii oolmaya kee balleessitee nama hin qomatin. Namoota dhugatti ragaa fi ragaa irratti xiyyeeffatanii gaariis badaa raawwattu irratti si wajjin jechuudha beektee wal falmuu barbaadaniif deebii yeroo kennuu qabdutti deebii kenni. Miidiyuma irratti namni abbaan fedhe jechuudha si faarseef si arrabseef yookaan ammoo waanuma fedhe siin jedheef tarree galee barruunni barreessuu hin ilaaltee deebii rispoond gootaaf yoo ta'e harreen yoo harree siin jedhati deebiftee harree jettaa yoo ta'e harree lama taatu jechuudha. Tattuu doonki waan jijjiirama qabdan hin qabdan jechuudha. So leevilii kee beeki namoota wajjiniin deebisuu qabdu jechuudha. Dhimmi amma irra jiramu kun dhimma siiriyeesiidha. Dhimma ijoollee taphaatii miti. Inkaa salaamtaas ijoolleen tapha qodaa jettee dudhoqqee bukeessitee mana ijaartee galgala diidee addaan galtu tapha akkasiitii miti. Tapha dhimma lubbuutii dhimma jajjabaa hanga danda'amuun namoota rispoond gochuu fi qabdu qofaaf deebisi. Malee dabareedhuma namni waa'ee kee kaasuuf deebisuudhaaf miira keessan galin. Inni tokko isa. Inni lammaffaan immoo yeroo dubbii dubbattu keessatti masii please irra deddeebiidhaan ammas wanti kun deddeebi'aa jira. Waa wa'ii murtoo namarratti hin fudhadhan jedhin ati intala Oromooti sanuu jechuudha beektee gara komandoo kanatti jechuudha shamarri nageenya keessatti kan isii waamtu siiqqee haadha siiqqeeti nama wal dhabellee jidduu galtee nageenya buufti jechuudha. Siyaasni aayidiyooloojii dhuunfaa keetiiti abbaa feete deeggarii abbaa feete faarsii abbaa feete qeeki mirga guutuu qabda sana anuusi wajjin hin jira sana garuu arraba fakkeenyaaf jechoota amma fakkeenyaaf akkasiin si godhaa akkanan si godhaa sana tarii ati akkas garaa hammeenya akkasii qabu nama qabdu natti hin fakkaatu.
personally sin beeka waan ta'eef jechuudha. Gara laafina namummaati qabdu waan si beekuuf kana sin jechaa jira masi. Kana public irratti dubbachuun qabu personally keessaan sin jechuun qaba. Hanga dandeessuun namootatti jechuudha beektee yoo dandeesse jette karaa seera qabeessaan biyya seerri jirtu keessa jirta qaamatti jechuudha qaama sirratti okkora wayii kaasu yookaan simiidhuudha deemu wayii karaa seeraatiin gaafachiisa. Sana achitti miira keessa galtee jechoota amma fakkeenyaaf akka ammaa jechuudha sagaleewwan akkanaa kun si waliin hin deemu. Ati hawaasa kana keessatti akka intala Oromoo tokkotti shoora guddaa taphatteetta. Kan kaleedha. Kana booda ammoo wantoota jiran hanga dandeessuun namoota deebii deebisuu fi qabu qofaaf deebii deebisi. Inni kaan obboleewwan kiyya hundumaaf wanti sakandii daqiiqaa tokko keessatti isiniin jedhee xumuruu barbaadu dhimmi obboleettii keenya Andu'aalam Gosaa jechuudha. Obboleessa keenya Andu'aalam Gosaatiif obboleettii keenya Qananii jechuudha. Ammas ta'u karaa siyaasaatiin ta'ee karaa dhimma nama dhuunfaatiin ta'ee karaa kamiinuu akka ba'u dirqama namummaa yoo dhuguma namummaa qabaattan abbaa fedhe yoo ta'e jedhe ergamaa waaqaamaa hin taane yakka kana raawwateera yoo ta'e yakka sana kallattiin jechuudha. Hanga hawaasni Oromoo baree furmaata itti argatuutti qaama kamiifuu saayidii wanti godhamu tokkoyyuu hin jiru kallattiidhaan jechuudha. Wanti kun akka haqni sii ba'u akka maatii isiitti bakka bu'aatii obboleettii keenya kana. Waan isirra qaqqabe jechuudha. Andu'aalam yoo bilisa ta'ee jedhe ilma Oromooti gammachuudhaan jechuudha. Akkuma kaleessaa wajjin hin jirra. Yakka raawwateera yoo ta'e Oromoodha nuti yookaan seeraan yookaan ammoo sirna gadaatiin rakkoo sana furatee gumaa sana ofirraa baafatee keessaa gala. Hanganuma waan dubbii dheeressanu hin qabu. Ajandaa olii gadi fuutanii siyaasaaf maal ol keessan naqinaa isiniin jechuun barbaada. Obboleewwan asirra jirtan hundumti keessanuu na of kolchaa nagatti naa bula. Galatoome maamme, thank you. Marcos. Injiru sagaleen koo. Sagaleen kee jira Alex tarii Marcos bira rakkoonni turkii jira ta'uu mala malee sagaleen kee jira nagaa manu biratti. Marcos mute irraa gaafadhu. Masini baate. Hold on 1 second. One second? Okay. Yeah, okay. My bad. I'll talk to you in a minute. Okay. Okay. Brenda says it's too hot, right? Yeah, I'm on the phone. Oh. Okay, hanga sitti siifan. Dhiifama. Asitti hojii irra waan jiruuf dhugaa dubbachuuf ani isin bakka isin namni gurguddaan jirta illee waan biraa dubbachuuf namatti ulfaata. Garuu immoo common sense ma tokko haasofna wanni haasofnu maanni tokkoffaa yeroo keessumaa ammaa kana keessatti haala miidiyaa keenyaa fi haala justice biyya keenyaa beekuun murteessaadha. Justice biyya keenyaa gaafan jedhu namni tokko gaafa assaasine ta'u qaamni mootummaa akka uummataaf galuutti dafee yookaan immoo forensic evidence yookaan evidence barbaachisaa uummataaf dhiyeessee yookaan nama ajjeefame yookaan nama du'e sanaa fi ragaa qabatamaa wanti jedhu hin jiru seera biyya sanaa keessatti. Namni ni du'aa akkuma Caaluu Hundeessaa fa'aa namoota hedduu namoota bebbeekamoo qaaliiwwan Oromoo du'anii jiru. Haga ammaatti justice tokko illee hin argamu. So kanaafi tokkoffaa sana hubachuun bayeessa. Anamma yeroo ammaa kanatti dhugaa Andu'aalamii fi dhugaa Qananii sana yoo ilaalle lamaanuyyuu dhugaan isaanii dhokateeraan jiran. Maaliif akka kootte jiru? Dhugaan ishee ajjeefamtee sin baane dhugaanii nama shakkamee sanaas hin baane. Maaliif seerri sirrii miti. Wanti mootummaan godhee uummatatti dhiyeessu sirrii miti. Waan qabatamaan takka hin jiru. Amma fakkeenyaaf akka Andu'aalamitti mucaan kuni tokkoffaa saayikoloojikaalii uummata kana keessatti sammuun isaa miidhamaa jiraata. Osoo dhugaan beeyyuu isa tajjees jedhamee yookiin yoo isa tajjees ta'e dhugaan uummataaf ifa ta'e hin jiru. Uummatis miira keessa galee barabaraan akkasitti wal nyaachaa faachuu. Inni kan biraan miidiyaa keenya gaafan jedhu miidiyaa kana yoo ilaaltanii nama hundumatu miidiyaa gargaarama. Wallaalaan hin gargaarama, beekaan hin gargaarama, dooktarri piroofeesarri hin gargaarama. Garuu baay'inaanii wallaalaa keenya dadhabne. Yeroo hundumaa gaafanni waan fakkeenyaaf waa'ee Qananii fi intina kanatti yoo gartan baay'inaan gara gandaatti deebisanii as keessatti artistoonni baay'een rukutaman nama hedduutu gaagaame waan kana keessatti jechuudha. Kanaaf kana hubachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf asirra dhufee amma namni hundumtuu inni kaan mana banatee inni wallaanas inni beekaanis mana banatee maqaa namaa dha'ee maqaa nama gurguddaa fidee suuraa kaa'ee irraasee information sobaa walii gadi raabsa. Kana keessatti eessa akka jiru hubachuun barbaachisaadha jechuu barbaadeeti. Kanaaf fakkeenyaaf artistii kana keessatti artistii eenyuun Kadir fa'aa madhaamaa jiru. Wanticha gara gandaatti sin deebisu, gara amantaatti sin deebisu, uummanni keenya waanuma argee waliin dhahee uummata kana burjaa keessa waan ta'eef waan hundumaaf deebii kennu nurra hin barbaachisu jechuudha akka fakkeenya masarratti dhaabaa. Waan hundumaaf hubannaa ilaaluudha malee hundumtuu bahee dubbateef deebii kennuun hin barbaachisu. Waan hundumaaf deebiin kenninidha faranjiin. Kanaaf
Mootummaan yoo jiraate seerri biyyoo jiraate nama du'e sanaaf justice na barbaachisu. Isa shakkameefis justice hin barbaachisa. Yoo yakka godhee jiraate akka seeraatti mootummaan qoratee waan kana eessa akka jiru dhugaan eessa akka jiru barbaaduun waggaa meeqamaan fudhate barbaachuun dirqamaa jechuudha. Kan kanaan achi maqaa godhaamee akkasitti na arrabsanii kan arrabsanii gabbaatee miidiyaa kanatti yoo dubbattanii uummati keenya badaa beekumsa miidiyaa kanaa hin qabnu waan ta'eef qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraan warri fakkeenyaaf warra akka Amaaraa maal jettu rabbii biraan warri waan kana walirraa fuudhanii afarsanii baay'een isaanii tokkoffaa yookaan jibba Oromoo qabaataniiti. Uummata kana walitti dha'uuf. Inni kan biraan ittiin miidiyaa